Hai najaa keessanii fayyaa keessanii hadda aappii bareedaa fi jaalatamaa isin qabadhee dhiyaadheetiin jira laalaatiin itti fayyadamaa isin jedha akkasumas subscribe share like gochuullee hin dagatinaa ijoollee Oromoo qaqqaalii isin jaaladha amma gara barumsaati. Hadda barumsi keenya kan guyyaa har'aa jechuudha waa'ee isa kana jechuudha blackmart jedhu kana jechuudha. Aappiin kun baay'ee tokko isin fayyada. Aappiin kun jechuudha faayidaan isaa waan barbaadan argachuu dandeettanii jechuudha. Aappii qarshiidhaan bitamu isin bilisaan argachuu dandeettanii jechuudha. Aappicha kana keessa jechuudha isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana haala kamiin argannaa yoo jettan ta'e Play Store keessaan argattan jechuudha. Akkana inni seentu Aspera wayim Google wayim Chrome keessanii seentu jechuudha. Haala kana yoo seentanii jettan kun Aspera jechuudha. Kama akkana jechuun Google keessa seentaniitiin jettan akkana Aspera maa jettanii barreessitu blackmart kun Asperattuu naa baheera isin akkana jettanii barreessitu jechuudha isa kana jechuudha. Kun ammallee search gootanii jechuudha. Asperaan jechuudha. Haala kanaan search yoo gootanii jettan haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Bakka barbaadan dhaxxaniitiin download godhuu dandeessu jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf asumarra yoo dhaquuti isa kana haala kanaan baasaa jechuudha. Kun argitanii dhuftanii Aspera tuttuu jechuudha. Kun download blackmart jedhaa jira. Bakka download kanarra ni tuttuu jechuudha. Ifama mastaawaa kun beeksisa. Achiin booda kun akkana isinii fidaa jechuudha. Gaddeemtanii ilaaltanii bakka kana achi baranii tuttuu jechuudha. Achiin booda yoonni akkana isinii fide fiddanii akkana download kadhu kana tuttanii achiin booda maal gootu okay kayetu kana Aspera tuttuu jechuudha. Ani waan download godhadhee jiruuf amma okay hin tuquu jechuudha. Haala saniin buuftanii jechuudha. Akkasuma mee amma dammoo aappicha kana bira waliin haadhadhu jechuudha. Inni sun kun aappiin sun kan isiniin jedhee jira. Kun waan barbaadan as keessaa noo jettanii jechuun akkana isinii fiduu yeroo hundayyuu kun waan barbaadan aappii barbaadan kun aappii waytan kana deebistanii kun waa hundayyuu fakkeenyaaf ka qarasi aappii qara mobaayila keessaa qabdan Aspera jechuudha. Kun Aspera ni argattuu jechuudha. Kun device bakka jedhu kana yoo tuttan aappii qara as keessaa qabdan hunda as keessa isinii deebisa. Soquu isin hin barbaachisu aappii barbaadan akkana as keessa soqachuu barbaadan deettanii jechuudha. Kan biraa buufachuu barbaadan dammoo kanarra deebistuu jechuudha. Bakka kana deebistanii jechuudha. Achiin booda dhuftanii search gootu Asperaan jechuudha. Bakka kana waan barbaadan applicationii barbaadan fakkeenyaaf aappii barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf imo jettanii barbaaduu barbaadan jechuudha. Kun imo gosa garagaraa isinii baasaa. Akkasuma dammoo FBC yoo barbaadan akkana Facebook yoo barbaadan akkana jechuudha. Facebook yoo barbaadan kun gosa garagaraa isinii baasa. Facebook gara isin agartanii hin beekne hunda as keessaan isinii baasaa jechuudha. Kun argaa jirtan akkana hanniin hunda isaa haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Akkasii barumsa biraatiin nagaa walitti deebinuun nagaara turaa. Subscribe share gochuu hin dagatinaa. Barumsa kana olii aappii kana olii qabadhee isin dhiyaadha.